rakkoo guddaa keessan jiran biran darbina share godhaati biran an biran darbina otoo sharing godhin akka biran dabarri share godhaati nama biran naga keessatti obboleeyyan kiyya obboleeyyan warri shamarranii jechuudha warri magaalaa Riyaadiin keessa jirtan dallaalarraan dalagaa deemtan beeka maal akkan jedhee isinitti mul'ee naaf hin galu afaan kamiin akka isinitti dubbachuu danda'u illee hin beeku garuu keessatti warri imbaasii Itoophiyaa waliin dhufeenya qabdan jechuudha maal taatee warri naan jettanii ani nagaa qaba alhamdulillah rakkoo keessan jiru garuu obboleettii kiyya achi buutee ishee ergan dhabee arrabaatii tokko caalee jira jechuudha yaadatta yoo ta'e yeroo darbe liivii gabaabaa wayii seenee ture jechuudha keessattuu warri naannaa Riyaadiin keessa warri jirtanii obboleeyyan keenya warri shamarranii dalagaan deeminaa jedhee himeen ture jechuudha shaarka diijaa fi daakal mooduudiidhaan jechuudha ijoolleen imbaasii Itoophiyaa keessa Itoophiyaan imbaasii akkuma argitan dalagaa nama galchaa hin jiru jechuudha obboleeyyan keenya ijoollee shamarranii baay'ee fudhatanii dhabamsiisaa jiranii jechuudha kanaafuu imbaasii yoo deemtanillee ol naman galchanii jechuudha imbaasii keessa obboleettiin kiyya erga baddee arrabaatii tokkoo fi bulii 5 jirtii jechuudha arabni erga bilbila irraa fudhatte lokeeshinii mana isaanii hin jira lakkoofsi manaa hin jira bilbili namitti hin jira jechuudha namitti yoo isin bilbila irratti bilbiltanii bilbila namarraan kaastu jechuudha karaa naa danda'ame maraanuu nama beeku maraanuu karaa maraanuu yaadee jira jechuudha garuu waan tokko argachuu dandeenya waan tokko jechuudha yoo banna taachu keessatti obboleeyyan keenya ijoolleen shamarranii jechuudha dallaalarraan dalagaa deemtan beeka warri immoo imbaasii keessa waliin dhufeenya qabdan keessatti warri sagalee kana dhaggeeffataa jirtan jechuudha ramadaana dhufaa jira jiini kun ji'a rahmataati obboleettii kiyyaa du'aayinaaf godhaafi ani waan biraa siniin kadhadhu ba'alla obboleettii kiyyaa du'aayinaa godhaafi kana mammaatti maaliif zim jettee warri naan jettan immoo baatii ishii yoo fixatte gadhiisan jedheeni eegaanii ture jechuudha garuu baatii ishii fixattee gadi dhiisuu ni dhiisaati anamma boo'ellee mimmaan illee na keessaa dhumatee jira bas warri obboleeyyan kiyya islaamaa jechuudha marti keessanuu kiristaanaa fi islaamallee warri taatan du'aayiidhaan nu bira dhaabbadha keessattuu biyya arabaa Saudi Arabiyaan baay'ee tabalaashooftee jirti jechuudha kanaafuu obboleettii kiyya warri keessa Riyaadiin keessa warri jirta warri imbaasii waliin dhufeenya qabdan obboleettii kiyya akkanaa barbaada jechuudha warri waan san dandeessan immoo keessaan koottaa na dubbisa maal akkan jedhee isinitti mun beeku ijoollee baay'ee akkuma argitan fibiirratti argaa jirtan jechuudha ijoollee baay'ee fudhatanii dhabamsiisaa jirti arabni kanaafuu obboleeyyan keenya ijoolleen shamarranii of eeggadhaa keessattuu ji'a ramadaanaa kana keessatti jechuudha ani waan biraa isiniin hin jedhu warri waanaa gochuu dandeessan waanaa godhaa warri dadhabdan immoo du'aayiidhaan na bira dhaabbadha kanuma isinitti dubbachuu barbaada jechuudha ijoolleen keessattuu naannaa Riyaadii jirta warri imbaasii waliin dhufeenya qabdan warri fuseentan maal taatee warri naan jettan ani nagaa qaba alhamdulillah obboleettii kiyya arabni baatii tokko maayii 9tti kan ishiin fudhatte maayii 9irraa hanga maayii 9 ishaayii booda ture ishiin dalagaa ka deemte naannaa shaar kadiija طريق المكة يرو درب اللي وان سنة را دبّي جرا جولي شمراني باية فلتي أبام سي ساجرتي آرام نجدي دبّي تروي جودا كنافو أبوليتي كي كفلتي حرابة جودا من عربا سنول سنتي جرتي دلقاراتي وليا كتأود دني في دلالة كمالك أدي بسي في حك باسو كان نمتين اتنمتي جودا قرو ساعتين سندمي وان تريفي وان ساعتي سودمي وان تريف بالبرغانا مملي اما غن ساعتي كانت سيمباس نو انسان ساعتي سنتي كجداني جچودا اچين بودي غنا مغرو نانا ساعه غافسنا جچودا نانا ساعه سغلي رتي بلبل جنان ساعتي سنتي بلبل شي هوا متري جچو نانا ساعه كداني في وانت اتليت بلبل جنان هينكاستو غرو بلبل شي وا نانا ساعه كدلا ما في ولا كارت ليت بلبل جناني بلبلي اوتو وا ماجرون رتي چفاني جچو ارغسي خاسي غرو
ergasii kaasee bilbila ishirratti yeroo yaalu bilbilli ishii cufaadha jechuudha. Afaan tokko bicha afaan bilbila biraatiin na bilbila namitti otoo hin ta'in bilbila biraatiin kashaafa keessaa bilbila maraarraa fudhatanii bilbila biraatiin na bilbiltee rakkoo keessa jira. Kanaafu dallaalatti naa bilbiliidha ishiin kanaan jette sa'aatii sanatti jechuudha. Warri maalil akkam ta'e akkas ta'e warri jechuu barbaadan jechuudha. Erga gaaf sanaatti garuu bilbilli ishiin dalagu bilbilli ishee hojjechuu hin dandeenye anillee namitti argachuu hin dandeenye dallaalillee angasaaf danda'ame yaalee ture dallaala. Kanaafu warri imbaasii keessa walitti dhufeenya qabdan rabbii jedhaati warri imbaasii keessa walitti dhufeenya qabdan obboleettii kiyya bira kanaaf dhaabbattan barbaadaa jechuudha. Warri imbaasii wali dhufeenya qabdan imbaasii yeroo tokko lama miti yeroo hedduu deemee jira imbaasiin onna man seensisanii waa gochuuf hin dandeenye jechuudha. Waa tokko gochuuf riyaadiin keessa jirtan illee ta'e warri biyyoota Saudi Arabiyaa keessa jirtan warri dubbii kana itti naaf dha'uu dandeessan yoo jiraatan keessaan koottaan dubbisaa rabbii jedhaati. Kanaafu warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan obboleeyyan kiyya na gargaara na bira dhaabbadha warri immoo homaa naa gochuu hin dandeenye wanti du'aa'ee caaluun jiru jechuudha. Ani waa tokko illee hin fedhu obboleettiin kiyya baatii lama dalagdee man Arabaa deemte maallaqa guddaa harkaa qabdillee barra riyaadii dhufte duraan. Warqi illee harkaa qabdi wanti sun martiyyuu hafee akka isheen lubbuun naaf baatu barbaada jechuudha. Rabbii jedhaati na bira dhaabbadha. Warri imbaasii Itoophiyaatti walitti dhufeenya qabdan akkaataa kamiin akka waa godhuufi akka hin danda'u warri of hin beektan yoo ta'e rabbii jedhaa na bira dhaabbadha. Warri immoo hin dandeenye du'aayiidhaan na bira hin darbina. Keessaaf keessattuu ijoolleen keenya warri biyya Arabaa keessa jirtan rakkoon akkamii akka jiru hin beektan jechuudha. Kanaafuu rabbii jedhaati na bira hin darbina. Ergasii bulii 20 booddee namitti yeroo baay'ee bilbila adda addaatiin onnayite bulii 20 booddee itti bilbilee namittiidhaan itti boo'ee bakka wannoo jedheeni jennaa namittiin obboleettii kiyya kennite waa tokko sitti himuu hin danda'u. Sagalee dhaabbattee na bira dhaabbattee sagalee na waraabaa jirti. Kanaafuu wanti nani sitti dubbachuu danda'u tokko wanti tokkoyyuu hin jiru garuu rakkoo keessa jira. Kana na godhaani jedhee sitti himachuu hin danda'u. Sagalee na waraabaa jiranii booda immoo sagalee kiyya na waraabanii yoo nani jecha badaa siin jedhe rakkoon nurraan fiduuf deemti jedhanii rakkoo biraan irraan ga'anii. Kanaafuu rakkoo keessa jiraadha ishiin kanaan jette jechuudha. Erga gaaf sanaatiin namittiin bilbilan kaastu. Bilbila adda addaatiin illee itti bilbilee jira. Akkuma beektan imbaasiin Itoophiyaa barri irratti ol seensisanii jechuudha. Waa tokko illee gochuuf hin dandeenye. Kanaafuu rabbii jedhaati warri imbaasii keessa illee dalagda yoo jiraatan warri immoo dhimma kana dhimmi kun akka si ilaallatu illee warri beektan ijoolleen dhimmi kun akka isin ilaallatu illee warri beektan rabbii jedhaati na bira dhaabbadha. Warri kaan immoo du'aayiidhaan na bira dhaabbadha jechuudha. Kanaafuu warri afaan Amaariffaa dhageessan immoo sammuun kiyya baay'ee na rabbashamee jira. ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ሀገሬ ልጆች ማስተላለፍ የፈለኩት ሪያድ ከተማ ውስጥ ያላችሁ እህቶቻችን ራሳችሁን ጠብቁ። ለምንድነው የምታለቅሽ ላላችሁኝ ደግሞ አረብ ናት እህቴን ያገደቻት። እህትሽ መቼ ነው የታገደችው የምትሉ ከሆነ ደግሞ ማይ 9 ነበር የታገደችው። የት አካባቢ ሻር ከዲጃ ጠሪቀል መካ ሪያድ ውስጥ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ነው የታገደችው። የሴትየዋ ስልክ ቁጥሩ አለ፣ ሎኬሽኑ አለ፣ የቤቱ ቁጥሩ አለ። የወሰዳትም ሰዋቅም አለ። ግን ምንም ልናረግላት አልቻለም። በኢትዮጵያ ኤምባሲ በጣም ብዙ ጊዜ ሞክረናል። እማቃቸው ልጆች በጣም ብዙ ጊዜ እንትን ብያለሁ። ግን ምንም መፍትሄ ላገኝላት አልቻልኩም። ምንም ማለት ነው። ምንም የተገኘ ነገር የለም። ኢትዮጵያ ኤምባሲ እንኳን እኔ ሊረዱኝ ይቅርና ምን ፈልገሽ ነው ከዛ የመጣሽ ብሎ የጠየቀኝ ሰው የለም ማለት ነው። ከበራ አስገቧቸው ሙሌላ ነገር እዛ ስትሄዱ ስራ ቆመዋል፣ ስራ ላይ አይደሉም። በቃ የተለያየ እንትኖችን ይሰጧቸዋል። የተለያየ ነገር ማለት ነው። ግን ምንም ላረግላት አልቻልኩም። በ20 ቀን እንደሰራች ደውያ አግኝቻት ነበር በሴትየዋ ስልክ። ሴትየዋ ያለችኝ ወር ከጨረሰች እንትን ትላለች ብላኝ ነበር። ትወጣለች ነበር ያለችኝ። ግን ወሯንም ጨርሳ አልወጣችም። አርብ ለታ ነበር ወሯን የጨረሰችው፣ ግን ወሯን ጨርሳ አልወጣችም። ስለዚህ በቃ በምትችሉት አቅም ቢያንስ ምንም ባታረጉልኝ እንኳን በህይወት እንድትተርፋ ከዛ ቤት እንድትወጣ ዱአ እንድታደርጉልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። የእናንተን ዱአ ብቻ ነው የምፈልገው። ለኛ ደራሽ አረብ ሀገር ላለን ሴቶች ደራሽ ፈጣሪ ብቻ ነው። እኛ ዛሬ መኖራችንን እንጂ ስለነገ ማንንም ዋስትና ይሰጠን የለም ማለት ነው። ግን ደግሞ በዱአችሁ እንዳትረሱ። እየመጣ ያለው ረመዳን ነው። ድምጼና ሰምታችሁ እንድታልፉኝ አልፈልግም። ቢያንስ እህትሽን በሰላም እንድትወጣ ዱአ እናረግልሻለን እንኳን እንድትሉኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው።
እህቴ ዛሬ ከጠፋች ወርካ 5 ቀን ሊሞላት ነው አርብ ለታ ነው ወራን የጨረሰችው ግን እስካሁን ስልኳን አላገኘውም ላገኛት አልቻልኩም በዛን ቀን የደወለችልኝ እኔ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት ግን ችግሬን ልነግርሽ አልችልም ነው ያለችኝ አይለኛ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት በህይወት መኖር አለው ግን ደግሞ አይለኛ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት ድምጼን ሴትየዋ እየቀዳችኝ ስለሆነ አንቺ ይሄ ነው ብዬ መናገር አልችልም ነው ያለችኝ በዛን ቀን ማለት ነው ይሄ ነው ብዬ ልነግርሽ ምንም ምነግርሽ ነገር የለም ሴትየዋ ምንም መናገረው ነገር የለም ድምጼ እየተቀዳ ነው ድምጼ እየቀዳችኝ በኋላ ደግሞ ማታ ሄዳ ታቃላችሁ አሁን ቴክኖሎጂ በጣም ተስፋፍቷል ድምጿን አስተርጉማንተን ካለችኝ ሌላ ችግር ያደርሱብኛል ግን ችግር ውስጥ መሆኔን ብቻ ነግርሻለሁ ነው ያለችኝ ስለዚህ በምትችሉት አቅም ከጎኔ እንድትሆኑ ነው የምፈልገው በቃ በሚችላችሁ የምትችሉትን ነገር በዱዓም ይሁን ክርስቲያንም ይሁኑ ቤንጤም ይሁኑ የተለያየ ሃይማኖትም እንትን ይኑራችሁ ግን በዱዓችሁ እንዳታልፉ ምንም ሌላ ምለው ነገር ስለሌለኝ ማለት ነው እኔ አንድ ወር ሙሉ አልቅሽ ያቆምያለሁ ምን ሆነሽ ነው የጠፋሹ ብዙ ልጆች ከውስጥ ጽፉልኛላችሁ ምን ሆነሽ ነው የጠፋሹ የምትሉኝ ግን ይሄ ነው ብዬ ችግሬን መናገር ስላልቻልኩ ነው ስለዚህ አደራችሁ ሴቶቻችንን ራሳቸውን ጠብቁ ሱዲ እንደበፊቱ አይደለችም በጣም ተበላሽታለች አበሻ በመሆናችን ብቻ ይጠሉናል እኛ ከሀገር እንትን የለንም ከኢትዮጵያ ምን የራሳችን መብት አልተከበረም አረብ ሀገር መብታችን አልተከበረም ግን እኔ አሁን የምፈልገው እህቴ በሰላም እንድትወጣልኝ ነው የምፈልገው ስለዚህ ከጎኔው ነው ለሚመለከተው አካል እንድታደርሱ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ምንም ለኔ ምንም ጥቅም ሊያረግልኝ አልቻለም በታክሲ ተመላልሶ ብሬን ከመጨረስ ውጪ ምንም ማንንም ሰው ነሽ ወይ አውሬ ነሽ ብሎ ያናገረኝ የለም ማለት ነው ሄዳለሁ እመለሳለሁ በየቀኑ ወይ ስራ ላይ አይደሉም ወይ ስራ እየሰሩ አይደለም ወይ ስብሰባ ላይ ናቸው ከዚያ ያለፈ ነገር ምንም ነገር የለም ገባችሁ አይደል ስለዚህ በምትችሉት አቅም ዱዓ እንኳን አድርጉልኝ እንትኑ ደግሞ ይሄ ጉዳይ ይመለከተናል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ በውስጥ በኩል አናግሩ ይሄንን ብቻ ነው መናገር የምችለው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ነው ማመሰግነው ስላዳመጣችሁኝ ሊሆነ መብቴ ደግሞ ይዤ መጥቼ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ ደና እንድትሆኑልኝ ነው የምፈልገው ሴቶቻችን ራሳችሁን ጠብቁ አረብ ሀገር ያላችሁ ሴቶች ራሳችሁን ጠብቁ ባለፈውም ተናግሬያለሁ ሻር ከዲጃ ጠሪቀል መካነ ዳخل ሞዱል እንዳትሄዱ እዛ አካባቢ ያለው አረቦች ለራሳቸው ፈቂዶች ናቸው ብራችሁ ሊከፍላችሁ ሳይሆን ያላችሁ ከኪሳችሁ ውስጥ ያላችሁን ብር ወስዶ ለማባረር ነው አንዳንዴ ሳናቅ እንጎዳለን ካወቅን በኋላ ግን የሌላው ሰው ትምርት ሌላ ሰው ላይ የደረሰው ለሌላው ትምርት እንዲሆን ነው መጥቼ ተናገርኩት ማለት ነው እኔ ብዙ ለፍቻለሁ ብዙ ምን ያለርኩበት ቦታ የለም ያለፋውትም ነገር የለም ግን ምንም መብቴ ላመጣ አልቻልኩ እስቲ ደግሞ አንድ ሎሚ ለ50 ሰው ጌጥ ነው ለአንድ ሰው ግን ይከብዳል ለዛ ነው መጥቼ ተናገርኩት ከናፉ ኦቦሌየን ኬኛ ወንቲ ነረገ ከኑማ ዱአይ አነብራ አባዳ የሮዲዮ ከሰቲሞ ኦቦሌቲን ከና ጋምባቴ ከን ኡፌ ሲንገለቶን ፈዱ የሮዲዮ ከሰተ ዋዳ ሲኒፍ ገላ ኦቦሌየን ኬኛ እስላማሞ በጋ ሶሚ ረመዳናቲን ሲንገ ሲንጀቹ በርባዳ ሄዱን ኢሲንጃላዳ ሄዱን ኢሲን ከበጃ ወሪ ቪዲዮ kiya kan angasiniif danda'amen share na godha nama tokkorra nama kudantu wal caala waan ta'eef biyans yaadaan illee ta'u kanaafu hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja guddaa galatooma waan na dhageeffattaniif jechuudha nagaan na oola